الشماء هردفتو تخيني بك جرت أمرتو نجايا في قدنا في ملكاينا في رحمة ربي تنسني في هوا إيجا أكما بك سجنتان سعاد مختار أوفيشال سجنتالي وهدو الرتي بردتني الرا أركتني إنفورميشن أدا بكم سأدا في أكسمتي كلتي أدا غرغرتا الرتي بيزنس الرتي هواسما الرتي فيار الرتي akkasumatti wantoota san fakkaatan qabatee bal'inaan dhufaa jirasi dalagaa jirasi gaa hundi keessanuu akka sagantaa tan hordoftan abdii guddoon isin irraa qaba. nama walitti beeyta nama walitti hiiteeni beeyta yoo so aranta namani nisini wajji laalu fudhufe namoonni hedduun gurguruudhaan fedhaa jiran gurgurtaan laaftuudha jiran kaampaanii akkanaatiifin oomisha isaa gurguraa jiran yoo waa hummoo real estatein gurguraa jiran yoo waa hummoo tajaajilan gurguraa jiran anyways gurgurtaan guyyatti wanni nuti goonu hundinuu irra hedduun isiidhaa gurgurtaadha waan adda gurgura. So akkamitti namni tokko top sales yookaan akkamitti performance isaa yookaan tajaajila isaa hojii isaa akkamitti guddoo godhuu danda'a akkamitti namni tokko top sales person ta'uu danda'a waan jedhu waliin ilaalla warreen gurgurtaa irratti muuxannoo barbaada warreen gurgurtaa irratti expertii ta'uu barbaada warreen gurgurtaa irratti beekumsaan sadarkaa gurguddoo irra gahuu barbaadan viidiyoo tana jalqaba irraa hanga maayii ilaaluu keessan hin irraanfatina. So gurgurtaa jechuun ilaalcha nu barbaachisutu jira gurgurtaa irratti maaliif jennaan yeroo ammaa tana faa keessatti carraan banaan generation keenya guddisu carraa gurgurtaati. To be honest entrepreneurshipin karaa qofa nuti qabnu yookaan karaa tokkicha nuti qabnu jechuudha. Maaliif jennaan arginee jira karaa qaxarriin yookaan namni tokko miindaawee jiraatuun jiruun hammam ulfaattu akka taate hedduun keenya karaa adda addaatiin arginee jirra. Saniifuu ani akkamittiin yeroo tiyya keessattuu dalagaa takka dalagaa lama dalagaa sadii guyyatti akkamiin dabalataan dalaguu danda'a jettanii yoo fi yeroo hedduu iyyaafatan taate dalagaan ati yeroo qabdu yookaan yeroo tante anjeessitee mijjeessitee hojjechuu dandeessu dalagaa gurgurtaati. Gurgurtaa hogguun fi isin jee depends oomisharraa hamma tajaajilatti oomisha kubbaaniyaan gurgururraa hamma tajaajila kubbaaniyaan gurgurutti ati hirmaattee onlaayinii seentee oomisha kaampaanii tokko maal gootee advertise gootee promote gootee oomisha kubbaaniyaa sanii yookaan oomisha warshaa sanii publicaaf beeksistee hogguun fi isaan dhufanii oomisha kana kaampaanii sanirraa yookaan warshaa sanirraa bitatan kubbaaniyaan suni siif koomishina siif laata jechuudha. So yeroo ammaa kana keessatti hojii uumummaan yookaan hojii uumuudhaaf namni wahii gurgura. Yoo hojii feete uummatte yoo ni fi fakkeenyaaf warshaa uffataa daleeyde uffanni suni maarkeetiitu isa barbaachisa. Yoo ni fi warshaa konkolaataadhaa qabattee konkolaataan suni maarkeetiinguutu isa barbaachisa. Yoo ni fi warshaa tajaajila adda addaa kan kennitu fakkeenyaaf tajaajila fayyaa yookaan kan nuti taate fayyaan suni sarviisa san beekumsa qabduu fi waan qabdu baastee hawaasatti himtee akka hawaasni dhufee sirraa gurguruuf promotion hojjechuutu sirra jira. Still you have to sell. Akkasumatti gaa tajaajila fakkeenyaaf tajaajila abukaatummaadha yookaan tajaajila hisaabaa tajaajila accountingiidha yookaan tajaajila adda addaatu jira. Tajaajila consultancy jira. Tajaajila waan ati barbaaddu solution si kennutu jira. Ati maallaqa barbaadda kaampaaniileen adda addaa oomisha qabanii akkasumatti tajaajila qaban. Tajaajila fi oomisha isaanii kana gurgurii siin jaan. Kuni tajaajila qaba, kuni oomisha qaba. Saniifuu ati feetu tajaajila gurgurtaa, feetu oomisha gurguri. Homaa rakkinan qabu. At the end of the day is marketing, right? Kuni hundinuu maal si barbaachisa akka ati waan qaban san yookaan tajaajila qaban waan waliigala qaban san atitu promote godhee fi gurguraaf. So yeroo ammaa kana keessattuu skilling salesmanship ida haala nu barbaachisa. Kana keessatti garuu waa lamaatu nu barbaachisa. Tokko ilaalcha nuti gurgurtaaf qabnu lamada skiila yookaan dandeettii nuti gurgurtaa irratti qabnu. Hin irraanfatiin skiila haa jennu yookaan dandeettis haa jennu yookaan ilaalchas haa jennu wanni kun lamaanuu wantoota nuti barnootan acquire godhuu dandeenyu barannee maal godhuu dandeenyu acquire godhuu dandeenyu waan ta'eef maali laata
akkamitti ani the best salesperson ta'uu danda'a yookaan akkamitti ani oomishan qabu fi tajaajilan qabu akka kubbaaniyyaatitti akka warshaatitti oomishan kiyya namoota adda addaa bira gahee namoonni adda addaa dhufanii kanarraa bitan akkamittiin godhuu danda'a waan jiru bal'inaan laallaa jechuudha. So selling yookaan gurgurtaa jechuun feetu yaada selling an idea or products to known people yookaan namoota beeytutti oomisha kan kee gurguratuun yookaan akkasumatti yaada adda addaa gurguratuun wantoota adda addaati achi keessatti akka hirmaatan godha jechuudha. Maaliif jennaan daayinaamizimiin seelsiidhaa istirateejiin isaa akkamiin akka hojjetamu akkamiin akka ati nama gurgurtaa yerootti gurgurtaa gurguddoo gurguruu barbaadu yookaan gurgurtaa achiif godhuu barbaadu san kan gurguruu dandeessu daayinaamizimiin isaa adda waan ta'eef akkamiin gurguree yookaan gurgurtaa irratti toppii ta'uu danda'a. Yeroo ammaa kana keessatti baay'ee jiru bareedu warri jiraatan warreen gurgurtaa irratti toppii ta'an. So namni tokko seels irratti ogguunii fi hirmaatee akkamtu isarraa barbaachisa jechuun namaa wajjin qunnamtiin isaa maal fakkaachuu qabdi muuxannoon inni argachuudhaaf tattaafatu yookaan beekumsi inni argachuudhaaf tattaafatu yookaan akkuma waliigalatti tajaajila kennuudhaaf deemu saniif hammam takka akka qophaa'aa ta'e istirateejiin inni baafatu tun hundinuu murteessituudha jechuudha. So gurgurtaa jechuun akkuma waliigalatti wantoota lama of keessaa qabdi gurgurtaan. Wantoota lama of keessaa qabdi. Kaduraa eenyutti gurgura namni oomisha fedhe oomish fakkeenyaaf bishaan kana oomishte ati bishaan kana eenyutti gurgurta namatti gurgurta moobaayila oomishte eenyutti gurgurta namatti gurgurta waan qabnu kana hundaa'u namatti waan gurguruuf jecha dursoo gurgurtaan waan lama of keessaa qaba kaduraa namoota jechuudha. Namoota itti gurgurtu beekuu qabda eenyutti gurgura product xiyya kuni yookaan oomishni xiyya kuni sadarkaa tamirratti gurguramuu danda'a jechuun eenyu namoonni nan itti gurguruudhaaf lafaa ka'e jettee akka gaariitti beekutu sirraa barbaachisa. Kan lammadaa is a package of emotions and feeling. Hogguunii fi namni tokko waan takka gurguruudhaaf ka'u seenaariyoon ati itti himtu fakkeenyaaf yoonii fi mana gurguruudhaaf haate yookaan yoonii fi bishaan gurguruudhaaf haate seenaariyoon fakkeenyaaf bishaan dhuguun jiruu tanteetiif haalan barbaachiftuudha. Seelii kan keetiif haalan barbaachistuudha. Qaamni kan kee kuni persentaa 75 akka bishaan tahee ni beeyta. Bishaan ati dhuydu fayyaa keetiif, fayyaa sammuu teetiitiif, fayyaa qaama keetiitiif, fayyaa humna teetiitiif bishaan dhuguun si barbaachisa. Amma bishaan kana namatti gurgura saniin boodan beekumsi ani bishaan irratti qabu yookaan hubannoon ani bishaan irratti qabu waan ani gurguruu deemu san namoonni itti gurguruu deemu sanii wajjin connectii godhee akka namni sun waan kana narraa bituuf beekumsa gahaa qabaachuutu narraa eegama jechuudha gurgurtaa irratti. Saniifuu haala kanaan namni tokko gurgurtu oomisha isaa yookaan tajaajila isaa gurgurachuu danda'a. Namoonni addunyaa irratti biyya teenya irratti akkuma waliigalatti gurgurtaa irratti successful ta'an hedduun isaanii warreen maal akka gurguran eenyuuf akka gurguran kallattiin beekan jechuudha. So maali wanni nuti beekuu nurraa barbaachisu hadura dursoo domain of knowledge akkuma reefuun tana isiniin jee bishaan kanan gurgura jennaan bishaan kun maaliif keessaa qaba maal if keessaa qaba fayyaa tanteetiif si fayyada maal if keessaa hin qabnee fi fayyaa tanteetiif si barbaachisa akkasumatti maalirraa akka hojjetame paakeejiin isaa kun maal akka fakkaatu cuqqaallan isaatu maalirraa akka tolfamte diiteelii ati beeytu bishaan kun bishaan gammoojjitti argamu yookaan bishaan kun bishaan gaara baddaarratti argamu keessaa burqe etc. Beekumsi ati oomisha kan keessa irratti beeytu akka namni oomisha kan keessan sirraa bitu si godha kallattiidhaan jechuudha. Yoo hummoo akkasumatti skiilli ati qabdu jechuun skiilli ati gurgurtaa irratti qabdu professionalism. By the way yeroo ammaa kana keessatti wanni nurraa irratti maal akka ta'e ni beektanii professionalism. Waan dalaydu keessatti ati yoonii fi wayitara taatee fakkeenyaaf mana nyaataa tokko keessatti yookaan hoteela tokko keessatti wayitara taatee yoonii fi hojjetu taate kastamarri xiyya maal barbaada namni dhufu kuni haala adda addaatiin dhufa kastamar behavioriin jiru maal fakkaata yookaan immoo yoonii fi warshaa keessatti kadalaydu taate warshaa kana keessatti maaltu oomishama ani gaheen tiyya maali yoonii fi maal godheen anis akka gaariitti guddadha akkasumatti bakkan dhaqeessan warshaan keessa dhaqeessan yookaan hoteelan bira dhaqeessan yookaan kaampaaniin bira dhaqeessan isaanis akka injifataniif ani maaltu narraa eegama anis akkan injifadhuuf maaltu narraa eegama jennee diiteelii iskiilii qabaachuudha qabna. Product knowledge skills
and then right attitude. Wantoonni sadeen kun gurgurtaa irratti ati sadarkaa guddoo irra gahuudhaaf kadura dursoo khasi barbaachisu beekumsa oomishaa yookaan beekumsa productiitii fi tajaajila keetiitiin siin jeemiti khallamadaala skiilii ati qabdu yookaan muuxannoo ati qabdu yookaan dandeettii ati qabdu gurguruu irratti haa ta'u waan itti deemtu san keessatti beekumsa ati qabdu tulaalama sadaffaa waan san paakeejii kan keessan gurguruudhaaf wanni sirraa barbaachisu maali akka gaariitti paakeejii kan keessan maal godhuudha right attitude meeshaa qofaa miti ati gurgurtu waan harkaa qabdu san emotional transfer goota namatti gurguruu deemtu san so wantoonni sadeen kun nama gurgurtaa irratti shaaxira ta'uu barbaadu yookaan akka ajaa'ibatti qaroo ta'uu barbaadu qaruutee ta'uu barbaadu wantoota sadeen kana beekutu sirraa barbaachisaa jechuudha beekumsa hogguun fi jenne akka nama waan takka gurgurutti knowing the process A to Z 1 2 3 4 karaa kana deemiti processni gurgurtaadha jalqaba irratti hogguun fi nama kana communicate godhurraa jalqabee miira isatti dhagaamurraa itti aane akkasumatti miira san boodan information isa barbaachisu akka inni gurgurtaa irratti murteessu information isa barbaachisu from A to Z step by step processa isaa beekuudha qabda namni tokko guyyumaatti dura oomisha kan kee itti himteen yookaan oomisha kan kee display gootee oomisha akkanaatiin qaba jettee itti himteen maybe sirra bitachuu dhabuun mala maaliif yoo jettu taate oomishni kan kee kun maybe namni kun isa na barbaachisa jedhee namanne ta'a akkuma siin jee ati mana gurguraa jirta ta'a manni akka isa barbaachisu manni kun yoonii fi tura keessa fakkeenyaaf manni kun irraantana pricii akkanaatiin gurgurama ati haga ati mallaqa isaa kafaltee fixutti hammana irra jira gaafa ati fixee immoo amata 3 fi amata 4 booda fi amata 5 booda bu'aan ati mana kana irratti arkattee gurgurtu kana jee from A to Z beekuu sirraa barbaachisa jechuudha san waa'ee oomisha kan keetii waati akka gaariitti qabeetu taate nama bituu barbaadu miti namni bituun barbaanne sirraa bitaa jechuudha so saniin boodan qabxiin itti aantu maali okay ani oomisha kiyya akka gaariitti beekee egaan oomisha kiyya beekeen boodan garuu oomisha kanarratti gaafiileen namni kaasu maal faadha bishaan irratti gaafiileen namni kaasu maal faadha laata maali paakeejingii isaati okay paakeejingii isaati irratti namni yeroo hedduu gaafii kaasa moo gatii isaa irratti namni yeroo hedduu gaafii kaasa moo dhiheensa isaa yookaan availability ibsaa maarkeeta keessatti dhiheensa isaatiitu gaafii nama yeroo hedduu irratti kaasa etc so objection namni qabu objection namni adda addaa qabu yookaan gaafiilee namni adda addaa si gaafatuuf ati qophaawaa ta'uu qabda gaafiin biyyatee keessatti si gaafatamtu gaafiin oomisha adda addaa irratti si gaafatamtu by the way more or less hundisii wal fakkaatti gaafiin finfinneetti na gaafatan gaafii I don't know baaleetti na gaafatan yookaan gaafii naayiroobiitti na gaafatan yookaan gaafii faransaayitti na gaafatan it's almost the same maaliif jennaan ilma namaatii miti ilmi namaa objection inni qabu yookaan gaafiileen inni qabu wal fakkaatti saniifuu gaafiileen inni qabu frequented asked question jaaniini frequently gaafiilee gaafatamtu yookaan yeroo hedduu irra deddeebiidhaan gaafiileen gaafatamtu maal fa'aadha gaafiilee saniif ati akka gaariitti qophooytee beekumsa gahaadhaan karaa kastamara kan keetii yookaan karaa warreen tajaajila kennuu fi deemtutti deemuu qabdaa jechuudha so skill required to be a successful salesperson of course skill barbaachisaadha nama gurgurtaa irratti hariifa ta'e yookaan nama gurgurtaadhaan toppii gahe ta'uudha fati by the way skill yeroo ammaa kana keessatti si barbaachisu maali gurgurtaa irratti skillan si barbaachisan maal fa'aadha akkuma gaaf tokko jedhanii bakka takkatti warshaa takka keessatti warshaa petroolaati yookaan warshaa fuulaati warshaa san keessatti jechuun breekara hedduutu jira breekarri sun hundinuu fayyaa qaban tokko garuu ni iyya rakkinni eessa akka ta'e kan warshaa san hoogganu mahandisni warshaa san hoogganu itti gaafatamaan rakkinni bakka tamii akka ka'e laalee wallaalee mahandisoota biraatis siyaame mahandisoonni biraatis dhiiroo rakkinni bakka tamii uumame jedhanii barbaadanii dhaban then finally namoota magaalaa keessa jiru mahandisoota magaalaa keessa jirutti iyyatee yaaboona dhaqqaba yoonii fi akka tasaagaa breekarri tokkichaan sun dhooyee warshaan sun guutuutu dhabamuu isaati maallaqa hedduutu irratti babe saniifuu maal naa wayyaa jedhaniitti deemanii namoota adda addaa guunfi gaafatan nama tokko biratti guunfi bilbilu mahandisa tokkooti jira biyya akkanaa jeen mahandisa sanitti yoonii fi bilbilatti mahandisni sun rakkina deebii hin qabneef hin qabu isatti bilbiladhu jeen hayyee jee isa bilbilee imeela godhanii fi
bakka kana biyya kana jirra jaaniini hayyeeniin dhufaa jeeni oguma san tikeeta muranii fi dhufe so maal godhe guyyaa sadii guyyaa duraa akka dhufeen dhaqeetuma naannoo warshaa san deddeeme guyyaa lamadaatis ganamaan ka'eetuma deddeeme guyyaa lamadaa tilmaame guyyaa sadaffaadha dhufeetitii qalama diimaadhaan bakka rakkinni jiru san arkee qalamaan irra dhahee ka'ee kute amma hayyee galatoomii ulfaadhu jaanii beekanii mahandisoonni biraa dhufanii tajaajilanii jechuun bireekara san wanna godhanii jechuu yaalan jechuu then maalleen ati nu gaafatu meeqa sii hafallaa jaanii gaafatan $10 jee $10 ni taphattaati hay dhuftee bakka takka qalamaan dhahuu qofaa fi $10 sii hafallaa jennaan qalamni $1 takka jeen $9,900 fi $999 moo kana hafaltan beekumsa xiyyaa fi jee muuxannooti yaa fi jee san jechuun yeroo ammaa kana keessatti kan barbaachisaa muuxannoo ati qabdu beekumsa ati qabdu malee qalamaan bakka san identify godhuu qofaa miti bakka san garuu identify godhuudhaaf guyyaa sadii naannoo san bakka tamirraa rakkinni dhufee irra deemee ilaali kana jechuun iskiilli ati qabdu wahirratti waan dalaguudha deemtu sanarratti beekumsi yookaan muuxannoon dirqamaa jechuudha namni tokko firija tokko beekumsaan malee hin banu yookaan even moobaayiluma keenya xiqqaa harkaa qabnu kanaa namni beekumsaan malee hin banu you need a skill si barbaachisaa jechuudha yookaan muuxannoo si barbaachisaa jechuudha so muuxannoon dura sirraa barbaachistu akka nama gurgurtaa irratti tokkoffaa ta'uudhaaf deemu yookaan to be the best salesperson muuxannoon guddoon sirraa barbaachistu listening skill nama caqasuu danda'u namaaf gurra kennuu danda'u mee kam jed mee akkam ilaalta waan kana akkamitti jed jechuun kun iskiila guddaadha hogguun fi namoota gaafii isaanii yookaan waan isaan gadin yookaan immoo waan isatti wal fakkaate yookaan immoo rakkina isaa hiikuudhaaf you have to listen to him nama san dhaggeeffachuun dirqama of course abbuma fedhee utaanan by the way nama dhaggeeffachuun iskiila yeroo ammaa kana keessatti haala nu barbaachisu keessaa tokko maaliif zamana namni nama caqasuu dhiise keessatti zamana ogeessi caqasuu dhiisetuma dawma namaa katabu keessatti so yeroo nifi namni gaafii qabu gaafiin kan keemee gaafii qabda ayee gaafileen tanteetu maal faadha jettee gaafiin si gaafatu tana barreessite I know ati bar nama beekaadha nama biizinasa kana keessa ture nama muuxannoo qabu nama maastersii miti PhD qabu naannoo kanarratti still namoonni ati waa itti gurguruudhaa deemtu kun namoonni ati skiilii kan keetti gurguruudhaa deemtu kun namoonni ati beekumsa kan keetti gurguruudhaa deemtu kun namoota they are human being feelingii qaban feelingii saniif ati gatteessee maal godhuudha qabda hayyee maal jettan gaafii maal qabda you have to be haala nama empathic listener ta'uu qabda maalifi gaafiin isaaniif gaafiidha siif gaafii miti malee siif concernii miti malee isaan saniif concerniidha so you have to gurra kan kennite ijjatante kennite qaama qalbiidhaan waan harkaa qabdu hundaa lafa gaggeessee hayyee maalin isin gargaara bakka tamitti gaafii maal qabdan jettee nama hubatuudhaaf wareegama kafalu nama kana akka gaariitti understandii godhuudhaaf wareegama kafalu yoon fi taate meelaan namni akkatti taa'uu fi namni anama akkatti taa'ee ogguun fi si caqasuu fi okay right yookaan ogguun fi akkana taa'ee kana jee taa'ee si caqasu haala tokko miti so you have to understand namni kun maal qaba gaafii maal qaba jettee identify gootee maalifi signaalii adda addaa si agarsiisa namni kun خلا الداداتي ملتو الداداسي أجرسيس ملتو نبيتا يخاو ملتو هنبيتو ملتو غافي دا ملتو شكي دا يخاو ملتو مركني دا so assertive تاتي غافي لي جرتو هنداو akkaataa inni signaala inni si agarsiisan yookaan mallattoo inni si agarsiisan irratti hundooyte akka gaariitti gaafii isaa san deebistee fi karaa gaafii itti aantu yookaan karaa karoora isaa itti aanu yookaan karoora bittaati moo karoora niniyaadaati moo karoora akkam qaba negotiationa inni keessa jiru hundaa'u laalte closing skill qabaate yookaan akkaataa itti gurgurtaa tana oftee namni kun akka oomisha kan keessan bitatu yookaan akka tajaajila kan keessan bitatu kan gootu akka gaariitti nama ciqasu taate sammuu winin deemuu qabda sammuu anuma qofaatu gurguruu deema anuma qofa dhagayi anuma qofarraa osoo hin tahin
inni sun oomishati gurguruu deemtu kana ni barbaada inni sun tajaajilati deemtuun kana ni barbaada tajaajilli kun ni barbaachisaa hoo yoo jettee isa gaafatte saniin booda tajaajila kan akka gaariitti genuine taate osoo fi hin kijibne osoo fi exaggerate hin goone tajaajila kennuu fi deemtu sanirratti akka gaariitti hubannoo fi muuxannoo gahaa fi beekumsa gahaadhaan yoo fi ati kan nama wajjin contact go to interact go to taate definitely namni kunis oomishni sun dhuguma ni barbaachisa fayyaa isaatiif yookaan jireenya isaatiif yookaan investmentii isaatiif yookaan adda addaatiif isa barbaachisa waan ta'eef dura ati namoota deemtee dubbistu sanirraa customer behaviors beeytee wantoota adda addaa wantoota si barbaachisa akka gaariitti kallattiidhaan equipped taate yookaan akka gaariitti maal jaanii namni battala lolaa osooni fi akkaataatti lolan yookaan tooftaa lolaa hin beekne battala lolaa weedaka akkasumatti atis osooni fi akkaataatti gurgurtuu fi behaviora amala customeroonni qaban osooni fi hin beekne oomisha kan kee detailii osooni fi hin beekne yookaan hummoo osooni fi akka gaariitti hin qophoofne battala irratti yoo qabaatu taate definitely injifamtee galtaa yookaan hummoo duuteeti achuma raftaa jechuudha saniifuu gurgurtaan waan laafaa nutti fakkaata. It's a profession. Yeroo amma kana keessattuu is a very very important profession. Warreen guddachuu barbaadaniif yeroo amma kana keessatti maallaqa gurguddaa maallaqa babbareedaa decent income kan argataa jiru namni hedduun gurgurtarraa waan ta'eef egaa ifitti amanamummaan qabxii haalan si barbaachistu ifitti amanamummaa namni hin qabne dura wanni ati gurgurtu by the way ifitti amanamummaa tanteeti fuula kee gurgurta namni oomisha miti kan sirraa bitu dura si hibitaa saniifuu ifitti amanamummaa ati qabdu akkasumatti waan jalqabde san irratti itti fufiinsaa fi determination jaaniin miti waan jalqabde san ittiif kennite itti fufiinsaan murannoodhaan waan jalqabde san yoo khagootu taate akkasumatti namoota waliin daleedu kana wajjin relationshipin ati qabdu yookaan wal qunnamtiin ati qabdu wal qunnamtii yeroo gabaabdu arana irraan binne jettee darbuu osoo hin tahin arra sirraa bituu baatus boru sirraa bitaa boru sirraa bituu baatus amata booda sirraa bitaa so sammuu long term plan long term relationship business kan kee kan jalqabdu taate karaa guddaa yeroo dheertuu nama wajjin investii gooteti namoota arkitu kana hundaa'u hiriyoota godhattee kontaaktii isaanii qabaattee neetworkii irratti jabaatta jechuudha you are a networker na ilmi yeroo ammaa kana keessatti wanni ati gurgurtu wanni ati bittu connection networkii kan nama wajjin ummattu waan ta'eef jabaattee business kan kee successful akka gootu yoo kan barbaadu taate qabxiilee armaan olitti haasofne tan hunda isiidhaa takka takkaan jala deemtee ifirratti hiiku sirraa barbaachisa dalagaatee irratti hiiku sirraa barbaachisa onnattee karaa business kan keetii confidence dan guutuu beekumsaatiin if dura deemutu sirraa barbaachisa egaa kuni TP xiqqoo sales irratti isinii kenne warreen gurgurtaa ajaa'ibaa gurguruu barbaadan gaa detailii leenjiilee adda addaatiin karaa keessatiinis karaa adda addaatiin leenjiileen salesmanship irratti kenninu hedduutu jira bal'inaan wal agarra ammaaf garuu waan gaarii hubannoo gaarii akka argattan abdii guddoon qaba egaa viidiyoon tun namoota hedduu bira gahuu qabdi jettee yoo amantee namoota hedduu biraan gahi akkasumatti waan irraa barattee yoo jiraate yookaan waan irraa hubattee yoo jiraate maaliif namoota bira barsiisas waan ta'eef komentii jala nuu kaa'i warreen maatii teenya hin tahin Suad Mukhtar official subscribe godha akkasumatti gaa like godha yoon fi viidiyooleen haaleen nuti gallakkisnu akka isin bira gahuu barbaadan mallattoo dawlii santuqa jiraadha horaa bulaa